السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleettii tiyyatan islaamaa hadiisa kana sirritti caqasi. Nabiin sallallahu alayhi wasallam jannata hin seentuu jedhe. Dubartii akkamtu jannata hin seenne ni dubbata nabiin sallallahu alayhi wasallam. Nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhunna ka'adnibati albuktii jedhe nabiin sallallahu alayhi wasallam. Waa'ee uffata keetiitirraa hin dubbadhu, waan uffata keetii guyyaa biraatiifin achi kaayyadha. Jecha kana qofaan keessaa furadha hadiisa kanarraa. Maa'ilaatun mumiilaatun tan ofii jallattee namallee jallistuu jedhe nabi rabbii sallallahu alaihi wasallam. Akkam jechuudha zamana keenya kana keessatti tan ofii tiktok banattee geeleen isii akka tiktok banattu taasistu. Tan ofii barcaa deemtee geeleen isii akka barcaa deemtu taasistu. Tan ofii janajjanaa bartee geeleen isiitiis akka nama janajjantu karaa agarsiistu. Tan ofii shiishaa dhuguu bartee geeleen isii akka shiishaa dhuydu kan taasistu. Waan jallinaa kanuma feeterraa dubbadhu duba gartee nabi rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas jedhu. Tan ofii Facebook gubbatti laayivii baatee nama arrabsuu, nama xiqqeessuu, hujii safuun qabne hojjattu tan geelee isiitillee waan akkasiitirratti kakaastu. Immaa gama biraatiin duba gartee yoo kan fudhannu taate tan uffata hin taanellee uffattee kararraa meexxee kararraa baddee akka namni isii ilaalu, akka dhiirti isii ilaaltee isiidhaan sobamtu, akka dhiirti isii ilaaltee isiidhaan dagamtu, akka dhiirti isii ilaaltee sababa isiitiin fitnaa keessa galtu tan taasistu jechuudha. Adaraa obboleettii tiyyatan islaama ofii jallattee nama jallisuurraa, ofii karaarraa baddee namallee karaarraa balleessuurraa, ofii daangaa rabbii tarkaanfattee namnilleen akka daangaa rabbii tarkaanfatu taasisurraa of eegiinsiin ja'a. Rabbi subhaanahu wa ta'ala shamarran keenya karaa inni jaalaturratti rabbi isin haa dhiisu, isin haa sabachiisu, warra daangaa isaatiifatu rabbi isin haa taasisu, waan rabbiin jibbu hundarraahu rabbi isin haa fageessu isiniin jecha chaanaala keenya subscribe godha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.